Nagaanii fi araarri Waaqayyo Gooftaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu dhaggeeffatu tokko. Har'a kutaa xumuraa bara dhumaa waliin barachaa turre sana ilaallaa. Kutaa 15ffaa isa xumuraa. Kutaa kana keessatti isaa hafeen isinii golaba. Sagalee Waaqayyoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 waliin dubbifannaa. Tokkos tokko kaasee akka kana jedha. Kana booddee ani bantii Waaqaa haaraa fi lafa haaraa nan arge. Bantiin Waaqaa ni duraa, lafti ni duraas darbaniiru. Galaannis deebi'ee hin argamu. Yerusaalem mandarattii qulqullittiin isheen haaraan Waaqayyo biraa bantii Waaqaa keessaa akka misirroo dhirsa isheetiif kuulamteetti qophooftee utuu gadi buutuu nan arge. Yommus ani sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Inni teessoo sana biraa kunoo iddoon Waaqayyo buufatu namoota gidduudha. Inni isaan bira buufachuuf jira. Isaanis saba isaa ta'uuf jiru. Waaqayyo ofiisaa isaanii wajjin jiraachuuf jira. Waaqayyo isaaniif ta'uuf jira. Inni imimmaan hundumaa ija isaaniitti naqa. Wanta duraa waan darbeef. Egaa duuni deebi'ee hin argamu. Gadduun iyyuun waraansis si'achi hin jiru jedhee. Ameen. Waaqayyo akkamitti dubbatuu fi Waaqayyoon kadhannaa. Yaa Waaqayyo Gooftaa galanni siif haa ta'u. Ganama kanaa si galateeffannaa si haa galatu. Kunoo Gooftaa kutaa tokko qabee amma yoonaatti nu gargaartee waa'ee bara dhumaa maal akka ta'e nu ibsiteennaan amma immoo Gooftaa kutaa isa dhumaarra geenyeerra. Har'as yaa Waaqayyo Gooftaa sagalee keessa nama jabeessu sana nama ijaaru sana nutti dubbadhu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ilma keessa jaallatamaa sanaan. Ameen. Galanni Waaqa jiraataaf haa ta'u. Kutaa darban keessatti wantoota kaasnes yaadachiiseetanii kutaa ishee xumuraa kana waliin xumurraa. Yeroo darbee akkuma ilaalle egaa kutaan inni xumuraa maal akka ta'e kaasneetu Yerusaalem ishee haaraa kan jedhu fi firdii isa dhumaarratti xiyyeeffadhe isa darbe bara dhumaarratti firdiin akkamitti akka geggeeffamu haasofne warri wal butamuu hin dandeenyee fi warri waggaa kuma Yesuus Kiristoosii wajjin hin moone sun cubbamoonni bara kakuu moofaatii kaasanii turan yookaan Kiristoositti kan hin amanne, Waaqayyoon kan hin beenne, hojii gaarii kan hin qabne guyyaa isa dhumaa sanatti firdii dhumaadhaaf akka isaan ka'anii dhaabbatan ilaalle. Gaafa firdii dhumaa sana hundumtuu inni galaanni nyaate, inni bineensi nyaate, inni abiddaan gubate, eenyullee akka hojii isaatti ka'ee firdii akka fudhatu haasofne. Inni firdii adiirra taa'u yookaan immoo barcuma adiirra taa'u sun Yesuus Kiristoos guyyaadhumatti akka inni firdii kennu waliin ilaalle jechuudha. Har'a xiyyeeffannoon koo Yerusaalem ishee haaraadha. Mandarattiin maal akka fakkaattu eenyuchi keessa akka jiraatu immoo kutaa irraa kana keessatti wajjin ilaalla jechuudha. Akkuma amma dubbifanne bantii Waaqa haaraaf lafa haaraan arge jedha Yohaannis. Bantii Waaqaa haaraaf lafa haaraan arge. Yerusaalem ishee haaraan Waaqa keessaa kuulamtee bareeddee utuu isheen gadi buutuun arge jedha. Lafti inni duraa, samiin duraa darbaniiru jedha. Galaannis hin jiru jedha. Sichi waa tokko hin argamu jedha. Inni kanaan dura darbe hundisaayyuu sichi deebi'ee hin dhufu jedha. Amma garuu Waaqa haaraaf lafa haaraa, Yerusaalem ishee haaraa, ishee Waaqayyoof namni walii wajjin keessa jiraatu. Ishee Yesuus keessatti namoota irratti moo'ee kee jiraatu sana Yerusaalemin arge utuu isheen gadi dhuftuun arge jedha. Egaa lafti amma irra jirru kun hin darbu jechuudha. Hin badu isaan. Akkuma Isaayyaas jedhu lafti kun akka moofaa maramteedha. Samiinis akka uffataa ciccitanii baduudha. Warri ishee irra jiraatan akka titiisaatti dhumu akkanumaan jedhu lafti kun hin darbu jechuudha. Inni har'a namni irratti wal nyaatu kun inni har'a namni irratti wal lolu dhiiga walii dhangalaasaa oolu. Inni nangawu jennee sassataa oolluuf kun hundumtuu hin darbu. Amma gaa Waaqa haaraa dhufa. Siistama haaraa dhufa. Lafa haaraa dhufa.
yeroo kanatti jechuudha. Waggaa kuma booddee Yesuus lafarratti waggaa kuma mo'ee waggaa kuma booddee kan ta'u isa kanadha. Lola Googiif Maagogitti aanee dhufa kun firdiin edda raawwatame booddee warri badhaafaman sun warri jireenya bara baraatti darbanii jiraatan sun lafa haaraaf waaqa haaraa Yerusaalem ishee haaraa keessaa Yesuus Kiristoos waaqa isaaniif ta'ee gidduu namootaa buufateetu isaa wajjin jiraanna jechuudha. Kanaaf obboloota koo baga gammaddan warri Yesuus Kiristoosiin qabdan baga gammaddan kanatu nu eeggata. Waaqa haaraaf lafa haaraa waan hundumaan kan kuulamte waan hundumaan kan guutte dhukkubi gidiraa rakkinni kan keessa hin jirre lolli kan keessa hin jirre abaarsi kan keessa hin jirre gidiraan dafquun kan keessa hin jirre Yerusaalem ishee haaraan ishee Waaqayyo ofii isaatii waan hundumaa mijeessee kee jiraatu sana keessa dhandheetu jiraanna jechuudha. Maqaa Waaqayyo eebbifamu. Baay'ee nama gammachiisa. Magaalittiin sun egaa calaqqiftuudha. Gooftichatu ifa isheeti malee aduun jiini sichi ifa isheeti hin ta'edha. Dallaa qabdiidha. Dallichi balbala 12 qabaadha. Balbaloonni 12 maqaa gosa 12 waamamuudha. Hundee dhagaa immoo irratti ijaaramteetidha. Hundeen dhagaa isheetii immoo 12. 12 sanarra immoo maqaa ergamootaatu jira. Magaalittiin balbala 12 qabdi, karra 12 qabdi. Hundee dhagaan irra dhaabbatu immoo 12 qabdi. Magaalittiin ifaan guutuudha. Ifti sun immoo ifa Waaqayyooti malee ifa aduu yookaan immoo ifti ji'aan jiru achi keessa. Abiddis hin jiru. Elektirikiin hin jiru. Gooftaadhuma ofii isaatii ifa. Ifa fuula isaarraa ifuun jiraatti. Halkan hin jiru, guyyaan hin jiru achi. Rafuun hin jiru jechuudha. Halkanis hin jiru. Dukkana kan jedhamu achi keessa hin jiru. Amma sa'aatiin 12 dukkana, sa'aatiin 12 ifadha. Dukkanni nama sodaachisa. Dukkana keessa deemuun, dukkana keessa hojjechuun, dukkana keessa jiraachuun ulfaataadha. Dukkanni mallattoo seexanaati. Dukkanni abbaan dukkanaan jedhamu seexanadha. Achi keessa dukkanatti hin jiru. Mootummaa seexanaatti hin jiru. Ifa fuula Yesuus irraa ifu, ifa fuula Waaqayyoo irraa ifutu magaalattii calaqqisiisee mul'isa. Yeroo hundumaa magaalattiin calaqqiftu. Yeroo hundumaa ifa. Sa'aatii 24 kan jennu. Yeroo lakkaa'uun hin jiru. Bara lakkaa'uun hin jiru. Achi keessa hin jiru. Bara baraa kee jiraanna waan ta'eef. Bara dhuma hin qabne kee jiraanna waan ta'eef. Bara isa bara baraa keessatti Yesuusii wajjin waan moonuu fi gadi biyyaroo hin jiru achi keessa. Kanannaa hafee kananna darbeen hin jiru achi keessa. Wanti nama yaaddessu hin jiru achi keessa. Wanti arra biyya lafaa kana raasu, wanti nama yaaddessu, dhama'iin har'aa, sobaa walirratti ka'uun har'aa, wal nyaachuun har'aa, aangoo irratti wal ajjeesuun har'aa hin jiru achi keessa. Abbaan aangoo tokko duwwaadha. Innis Yesuus Kiristoos. Bulchaa hundumaatiin. Kanaaf iddoo waaqeffannaan guutuu, iddoo fayyaan guutuu, iddoo nagaan guutuu, iddoo seexanni hin jirre, iddoo cubbuun hin jirre, iddoo qulqullaa'aa, dhagna qulqullaa'in achi keessa jiraatama waan ta'eef, qaama qulqulluutu achi keessa jiraata waan ta'eef, magaalattii keessa wanti yaraa jedhamu hin jiru. Jiru achi keessa. Calaqqiftuudha. Dallaa dhagaa qabdi. Sodaa waan qabduuf dallaan itti ijaaramte bareedinaaf malee. Dallaa qabdi. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Egaa bareedina magaalaa Yerusaalem yoo laalle immoo bareedinni ishee dhagoota irraa tolfame jedha. Dhagoota 12 irraa. Inni duraa yaaspiis jedha. Dhagaan yaaspiis jedhamu kun naannoo Indiyaa fi naannoo Ameerikaatti ni argama. Dhagaa yaaspiis kuni dhagaa calaqqisaa gati jabeessa bifa waaqaa qabudha. Mi'a bareedinaa irraa hojjetama. Bakka biyya lafaatti faayyaa callee garaagaraa amartii qubaa mormatti kan hojjetamu faayyaan dubartootaa baay'een isaa dhagaa kanarraa hojjetama. Baay'ee gati jabeessadha. Baay'ee calaqqisaa bareedaadha. Dhagaa gati jabeessa addunyaa kanarra jirudha yaaspiis. Tokkoffaan isarraa ijaaramtedha. Lammaffaan siforaas. Siforaas immoo bifa waaqaa isa keessaa waa argamu qaba. Bifa waaqaa ta'ee, biluu kalarii ta'ee, bifa waaqaa kun immoo akka fulaallee keessaan waa agarsiisa jechuudha. Dhagaan sadaffaan dhagaa kaalkedoon kan jedhamudha. Kaalkedoon kun immoo bifa waaqaa ta'ee toora tooraan qaba. Bifa waaqaa ta'een immoo toora kan qabudha. Samargidiyoos kan jedhamu immoo bifa margaa ifa qabudha.
marga fakkaata. Ifaadha immoo calaqqisaadha. Keessi isaa marga sana keessaan itti mul'ata. Bifa margaa kan qabu ifa of keessa kan dabarsudha. Dhagoonni kun hundi isaaniiyyuu warra ifa qabanidha jechuudha. Sardonyx kan jedhamu bifa garaagaraa kan qabudha. Inni immoo bifa garaagaraa walitti daddabalamee kan hojjetamedha. Dhagittiin jechuudha. Sardiyoon bifa diimillee qaban kun immoo diimillee diimaa qulqulluu miti diimilleedha. Kiristoolitos bifa dhangaggoo qaba. Dhangaggoo berelos bifa margaa isa ifa qabudha. Kunis topaaziyoon bifa daraaraa keelloo qaba. Bifa daraaraa keelloo fakkaata kun immoo bicaasa jennudha. Kirisoprosos bifa margaa isa boboora'aa qaban kuni. Hiyaakinxoos bifa waaqaa isa ifa qabudha. Inni dhumaa ameexistoos kan jedhamudha. Dhagoonni kun 12 magaalattii Yerusaalem kana faayanii bareechanii jiru jechuudha. Kanaaf magaalattiin baay'ee miidhagduu akka taate agarsiisa. Baay'ee miidhagduu. Harka waaqaan kan hojjetame, diizaayinii waaqaan kan hojjetame, biyya waaqayyo ofiisaa ijaaree gara lafaatti gadi buusudha waan ta'eef waan dhabde waan itti hir'atu tokko hin jiru. Edda bifa magaalattii ilaalleetii dhagoonni sun qulqullummaa waaqayyoo agarsiisu akka of ilaallee calaqqisu sun immoo dhowwaa malee ifa waaqayyoof keessa dabarsuu danda'u. Kanaaf magaalaa Yerusaalem kan calaqqiftuuf manni qulqullummaa kan dhibameef gooftichi ofuma isaatii mana qulqullummaati. Dhagichi utuu mana qulqullummaatti hin darbin dhagittiin calaqqisuun seessuun maal agarsiisadha? Qulqullummaa waaqayyoo agarsiisa. Qulqullummaa waaqayyoo agarsiisa. Ifa waaqayyoo irraa ba'u sun dhagoota sana keessa darbee waan ifuuf hundumtuu magaalli sun calaqqisaa mul'ata jechuudha. Baay'ee miidhagaa hawwataa akka ta'e agarsiisa. Egaa manni qulqullummaan Yerusaalem ishee haaraa sana keessa hin jiru. Manni qulqullummaan jiru. Ofuma isaatii waaqayyootu mana qulqullummaati. Iddoo waaqeffannaa kan jedhamu hin jiru. Iddoon hundumtuu waaqeffannaadha. Namni hundumtuu inni filatamee achi galee hundumtuu hojiin namaa hundumtuu waaqeffannaa duwwaadha jechuudha. Hojiin keenya qulqulluudha atiidha. Ati qulqulluudha. Waaqayyoon jajachuudha. Waaqayyoon galateeffachuudha malee hojii gara biraan hojjetamu hin jiru. Achirratti hojiin hojjetamu galateeffannaadha. Jajannaadha. Waaqayyoof faarfachuudha. Kufanii sagaduudha. Ergamoonni sagadu. Maanguddoonni adda isaaniitiin kufanii sagadu. Ati qulqulluudha jedha waaqarraa. Yesuus utuu hin dhalatiin waa'ee mana qulqullummaa isinitti hima. Yesuus utuu hin dhalatiin manni qulqullummaa kakuu moofaa dhaqna Yesuus isa ganaa dhufu agarsiisa ture. Dhaqna Yesuus raaja ture. Manni qulqullummaa sun. Manni qulqullummaa Solomoon ijaare sun dhaqna Yesuus Kiristoosiin raaga yookaan immoo hin raaja waa'ee dhaqna Kiristoosiin agarsiisa. Bara waldaa kiristaanaa har'a keessa jiru keessatti manni qulqullummaa dhaqna keenyadha. Isin mana qulqullummaa waaqayyoo akka taataniin beektaniire. Afurri waaqayyoo isin keessa akka jiru jedhamtire isa duraa Qorontoos 3:6 keessatti manni qulqullummaa amma dhaqna keenyadha. Manni qulqullummaa kakuu moofaa dhaqna Kiristoosiin kan ragaa ba'u turedha. Bara waggaa kumaa keessa manni qulqullummaa jira. Masiichaaf inni ijaaramu sun. Manni qulqullummaa sun yaadannoodhaafidha. Malee aarsaadhaan miti. Yaadannoodhaaf ijaarame. Bara baraa keessatti garuu bara jireenya bara baraa mootummaa bara baraa keessatti garuu manni qulqullummaa hin jiru. Manni qulqullummaa ofuma isaatii waaqayyoodha. Waaqayyo mana qulqullummaa sanatti. Galanni isaa haa ta'u. Biyyattiin Yerusaalem halkaniif guyyaan qabdu. Yeroo hundumaa banaa, yeroo hundumaa ifa, dukkanni achi hin jiru. Dukkanni mallattoo seexanaa kenneerraa, dukkanni achi hin jiru. Mootonni lafarraa qabeenya isaa achitti guuradhaa. Qabeenyi hundumtuu Yerusaalem ishee haaraa kana keessa jira. Keessa Yerusaalem ishee haaraa. Keessoo ishee mola. Burqaa jireenya namaaf kennu bishaan isa akka cabbii kan addaatu teessoo waaqayyoof teessoo holichaa biraa yaa'udha. Bishaanichi karaa walakkaa yaa'edha. Burqaan bishaanii sun nagaa, badhaadhummaa akkasumas dhiyeessii irraa afaa waaqayyoo saba isaatiif magaalattii keessatti qopheessedha. Zakkaariyaas 14:8, Hisqeel 47, lakkoofsa 1 kaasee amma 9tti waa'ee bishaanichaa Hisqeel sirriitti kaasa. Lafa bishaanichi ga'e uumamni hundumtuun jiraatedha. Magaalattii walakkaa bishaan guddaatu yaa'a jedha. Bishaan sun immoo calaqqisaadha, adiidha. Bishaan sun nagaadha. Nagaa akka yaa'aa galaana, badhaadhummaa, dhiyeessii waaqayyoo agarsiisa jechuudha.
Faarsaa 46 laga magaalaa Waaqayyoo keessaa yaa'u jedha faarsaan Daawit. Laga magaalaa Waaqayyoo keessaa yaa'u. Hisqeel waa'ee bishaan yeroo dubbatu mana qulqullummaa keessaa yaa'edha. Mana qulqullummaa sun Waaqayyoodha inni irra. Burqaan jireenya bara Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 8 keessatti Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 38 yaa'aan bishaan jiraata garaa isaa keessaa burqaa jedhamte yaa'aa bishaan jiraata kottaa dhugaa inni Yesuus jechaa ture jechuudha. Waaqayyo keessaa yaa'a bishaanichi sun maddi bishaanichaa Waaqayyoodha. Bishaanicha qarqara immoo muka jireenya namaaf kennu tokko dhaabata. Bishaanicha qarqara immoo muka jireenyaa dhaabata. Mukti jireenyaa sun waggaatti si'a 12 ija godhata. Baalli isaa qorichummaadhaaf fayyada. Baalli isaa qorichummaadhaaf fayyada. Dhukkuba kan jedhamu hin jiru. Qoricha namaaf ta'a mukichi. Mukichi qoricha ta'u sun eenyu? Mukti kun seera uumamaa boqonnaa 3 jira. Nyaatina isa jedhamee tuqame sana muka jireenya namaaf kennu jedha. Muki jireenya namaaf kennu kun ammas Yerusaalem kee dhaabata. Yerusaalem ishee haaraa kee bishaanicha qarqara dhaabata. Mukichi kun baalli isaa qoricha. Ija si'a 12 godhata waggaatti. Ji'a ji'aan ija godhata. Kanaaf beelli hin jiru. Dhukkubi hin jiru. Baala isaatu qoricha. Namni dhukkubsatachi kan jiru jedha Isaayaasis. Xiyoon keessa na dhukkuba jechuun hin jiru jedha. Sababiin isaa iddoon sun iddoo waan hundumtuu qoricha ta'edha. Qorichichi eenyu? Fayyisaan eenyu? Muki jireenya namaaf kennu eenyu? Ani karaadha ani jireenya inni jedhe eenyu? Yesuus Kiristoos. Kanaaf mukichi dhaabatu sun, mukichi wayinii sun, ana mukti wayinii Yesuus jedhe sun Yerusaalem walakkaa dhaabatana jedhe kun viijuwaaliidha yookaan immoo fakkiidha wanti kun fakkeenyaan dubbatame malee exactly miti. Natti fakkaataadha inni raajoonni argan. Kanaaf simboolikaaliidha. Simbooliikaalii kanadha. Simboolikaalichi immoo muki jireenya namaaf kennu mukichi qorichummaaf fayyadu sun eenyu jettan Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Bishaanicha qarqara dhaabata. Burqaa bishaan jireenyaati. Buddeen jireenyaatiin. Kanaaf isatu nyaatama. Isatu dhugama. Yesuus Kiristoos na nyaadhaa jedheen isanii sokkamitti namni 5,000 buddeen nyaatanii ka'anii amma buddeen miti anaan na nyaadhaa jedhe Yesuus. Foon koo nyaadhaa foon koo buddeeni. Dhiiga koo dhugaa dhiigni koo immoo dhugaatiidha. Narraa dhugaa narraa nyaadhaa na didan dhiisanii yaa'an. Ammas achi dhaqee kan nyaatamu isadha kan dhugamu isadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wanti abaaramaan mandarattii keessa hin jirudha. Wanti abaaramaan mandaricha keessa hin jiru. Gooftaan abaarsa keenya daguugee fannootti waan ol baaseef. Namni abaarame achi kan jiru. Namni naafatu achi kan jiru. Namni jaamaan achi kan jiru. Namni qaama irratu achi kan jiru. Namni abaarsaan dhalatu achi kan jiru. Abaarsa kan jedhameti hin jiru. Abaarsa sadiitti hin jiru. Wanti abaaramaan achi kan jiru. Namni abaarame achi kan jiru. Abaarsi fannoo irratti badeera waan ta'eef. Eebbifamaadha namni hundumtu. Eebbifamaadha lafti isaa margi isaa namni isaa mukti isaa baalli isaa eebbifamaadha. Magaalicha keessa kan jiru. Galanni isaa haa ta'u. Teessoo Waaqayyoof teessa hoolichaatu magaalicha keessa jira. Teessoo Waaqayyoof teessa hoolichaa jira jechuudha. Biyya Waaqayyoo jiraatu. Magaalaa Waaqayyooti. Waaqayyo isa hundumaa danda'u. Hojjettoonni isaa fuula isaa arguuf jiru. Jijjiiramnee dhaqna waaqarraa uffanna waan ta'eef Waaqayyoon fuulaa fuulatti argina. Qorontoos isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 12. Amma hin arginuu jedha Phaawulos. Booda garuu hin arginaa jedha. Booda garuu hin arginaa jedha. Qaama jijjiiramee dhandha. Qaama eebbifamee mootummaa Waaqayyoo kee jiraatu uffanna waan ta'eef Waaqayyoon hin argina. Waaqayyoon argina. Yesuus Kiristoos hin argina. Kanaaf yeroo sana Waaqayyoon argina jechuudha. Maqaa isaa adda isaanii irratti argamuuf jira jedha. Warra dhiigaan bitaman hundumtuu adda isaanii irratti mallattoo hoolichaa qabu. Lammaffaa Qorontoos 1:22 milikkita kan isaa ta'uu isaa nutti mallatteesseera. Qabsiisa garaa keenya keessa kaawwanna hafuura isaa nuuf kenneera. Milikkita kan isaa ta'uu isaa adda keenya irra jira. Dhiigaan bitamneera. Warra bitame sanatu dhaqee qaama jijjiirameen, qaama geeddarameen, qaama waaqarra jiraachuu danda'uun dhaqaniitu Waaqayyoon argu achi kee jiraatu. Magaalattii keessa jiraatu jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa kunoo an dafee nan dhufa.
kunoo an dafee nan dhufa. Namni dubbii raajii macaaficha keessatti eegu agammadu. Gatii namaa akka hojii isaatti fedhee nan dhufa. Yaaqoob 2:20 fi Tiitoos 3:8 an dafee nan dhufa. Gatii nama hundumaa fidee nan dhufa jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 14-15 immoo warri uffata isaanii miiccatan gammadan. Isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf aboo qabu. Karra sanattis mandarichaatti ol hin galu. Garuu warra akka saree waan hundumaa xureessan, warri qoricha namatti godhan, warri halaleen, warri gumaa, warri waaqolii tolfaman waaqessan, warri wanta sobaa jaallatan, warri hojjetanis hundinuu alatti nafuudha. Ilaala garaagarummaa jiru asirratti. Ishee kana isinii cimsee xumuruun barbaada. Warri uffata isaanii miiccatan gammadan. Isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf aboo qabu. Karra sanaanis mandarichatti ol galu. Warri maali? Warri uffata isaanii miiccatan. Uffanni kun maalidha? Uffanni kun isa nama uffadhee jiru kana san isin uffattanii jirtan miti. Waliisa koo buleettii koo. Uffanni ayyaana Waaqayyooti. Uffanni dhiigaan isa miiccamedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 irratti warri uffata isaanii miiccatan dhiiga oolichaatiin miiccatanii gidiraasa guddaa keessa darban isaan kanaa uffata adadiitu kenname jedha. Uffati adadiin kan kennamuuf, uffati waaqarraa kan kennamuuf warra dhiiga Yesuus Kiristoosiin cubbuu isaanii miiccatanidha. Eenyuyyuu hojii isaatiin fayyuu hin danda'u. Eenyuyyuu biyya lafaa kanarratti waan hojjetaa jiru kanaan mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'u. Garuu kan nuti dandeenyu qalbii diddiirrachuudhaanidha. Dhiiga Yesuusiin cubbuu keenya miiccachuudhaanidha. Har'a cubbuu keessa jirta yoo ta'e, har'a yakka kee jirta yoo ta'e, har'a ejja kee jirta yoo ta'e, hanna keessa jirta yoo ta'e, malaammaltummaa keessa jirta yoo ta'e, lola kee jirta yoo ta'e, jibba keessa jirta yoo ta'e, Yesuus Kiristoosiin dhiiga isaa fannoo irratti dhangala'e sanaan uffata kee miiccadhu. Yesuus na dhiqi, narraa miicci, na qulleessi, mootummaa kee na qopheessi, adaraa narraa dhiqi, cubbuu koo narraa dhiqi, ani cubbameera, ani yakkameera jedhi fuula isaatti dhiyaadhu. Fuula Waaqayyootti dhiyaadhaa araara gaafadhaa. Cubbuun qabu yoo jedhe namni soba dhugaan isa keessa jiru. Ijji keenya cubbuu laalaa oola, gurri keenya cubbuu dhagaa, arrabi keenya cubbuu dubbata, yaadni sammuu keenya cubbuudha, biyyi lafaa cubbuudha, foon uffanne kun cubbuudhaan faalamaadha. Akkuma uffanni adiin yeroo lafa bu'u awwaara fudhatee ka'u, foon keenya kun cubbuudhaan guutuudha. Waan hundumaatu nutti faca'aa oola saba kun. Waan hundumaatu cubbuutti nu kuffisaa oola. Guyyaa guutuu cubbuu keessa oola. Biyya lafaa seexanni faalu. Biyya lafaa seexanni irratti moo'e keessa jiraanna. Cubbuun qabnu hin jedhina. Namoonni tokko tokko kan lallabu cubbuun hin jiru. Ani cubbuun qabu. Cubbuu akkamitti dhabde? Biyya lafaa seexanni teessoo seexanaa taate kee jiraanna. Biyya lafaa teessoo seexanaa taate. Biyya lafaa cubbuun faalamte kee jiraachaa akkamitti cubbuu dhabna? Qalbii diddiirrannu. Guyyaa guyyaatti uffata keenya miiccannu. Gooftaan guyyaatti dhufu hin beeknu. Qophaa yeroo hundumaa. Alaarmii ta'a yeroo hundumaa. Si'aa ta'a yeroo hundumaa. Dammaqaa ta'a yeroo hundumaa. Cubbuu keessan ofirraa miiccadhaa. Kunoo warri uffata isaanii miiccatan achitti galu jedha. Warri dhiiga oolichaatiin dhiqatan achitti galu jedha. Warri qalbii diddiirratanii qophaa'an achitti galu jedha. Ofumaa cubbuu keessaniif xiksii hin barbaadinaa. Namoonni tokko tokko cubbuudhaaf xiksii barbaadu. Cubbuu godhanii ka'anii namaa ari'achuurra xiksii itti barbaadu. Of jajjabeessuudhaaf. Abaluyyuu kunoo wangeela keessaa kana godheera'u. Daawwituu akkas ta'eera'u. Maaluun akkas ta'e dhiisii. Qalbii diddiirradhu kana manna. Ani cubbamaadha jechuun sin xinneessu bara. Naman xinneessu ani cubbamaadha jechuudha. Waan amma yoonaa sinitti maa oole. Jannata bara baraasa sinitti maa oole. Waa'ee Yerusaalem sinitti maa oole. Gidiraasa dhufu sinitti maa oole. Akka mootummaa Waaqa galtuufi. Cubbuu keerraa qulloofte. Dhiiga Yesuusiin dhiqatte. Saamunaan cubbuutti nama qulleessu hin jiru gara biraan. Maqaan ittiin fayyan hin jiru gara biraan. Waan ittiin cubbuurraa dhiqatan hin jiru gara biraan. Dhiiga Yesuus duwwaadha. Dhiiga Yesuusii warra miiccatetu mootummaa Waaqayyootti gala kunoo. Warra uffata isaanii miiccatetu dhaqee muka jireenyaa sana nyaata. Warra uffata isaanii miiccatetu Yerusaalem ishee haaraa kee jiraata. Warra uffata isaanii miiccatetu jireenya bara baraatti gala obboleessa.
Achi gadi siqeekkeedha. Garuweedha. Warri akka saree waan hundumaa xureessan jedha. Saree olaaltaan ishenitti hin buune hin jiru. Qodaatti buuti. Mana galteennaa waan hundumaatti buuti. Bakkee kanaa waan hundumaatti bu'aa oolti sareen. Waan hundumaa xureessiti sareen. Waan itti buute hundumaa xureessiti. Warra akka sareedha. Waan hundumaa xureessan jedha. Warri qoricha namatti godhan jedha. Badhaadhummaa biyya lafaaf jedhanii warri qoricha hojjetatan, warri qorichas namatti hojjetan, warri nama maraachan, warri nama naaffisan, warri dhukkubsataa nama godhan, mana xonqolaa dhaqanii qoricha namatti kan hojjechiisan, isaan mootummaa Waaqayyootti hin galan, isaan alatti hafuudha. Warri halaleen jedha. Halalee jechuun nama ejjitu jechuudha. Halalee jechuun ejja jechuudha. Ejja utuun fuudhiin dhaqanii kan xureessan jechuudha. Halalummaa inni jedhu. Halalummaan dargaggeessaa fedha. Ejji immoo warra fuudhee fedha. Ejji warra fuudhe utuu haadha manaa qabanii kan biraa bira dhaqanidha. Halaleen immoo utuu fuudhiin warra xureessanidha. Isaan kun mootummaa Waaqayyootti hin galanidha. Mootummaa Waaqayyootti hin galan. Warri gumaa'edha. Warri nama ajjeesan. Warri waaqolii tolfamaa waaqeffatan. Warri wanta sobaa hojjetan. Warri sobaa oolan. Gabaasa sobaatiin kan oolan. Nama sobaa kan oolan. Nama goyyomsaa kan oolan. Isaan mootummaa Waaqayyootti hin galanidha. Dhiignis harka isaaniitii akka hin jiru. Gumaan mootummaa Waaqayyootti hin galuudha. Fallisaa maaliree? Qalbii diddiirradhu. Har'a cubbuu kee jirtaa? Hin dandeessa fayyuu. Yeroo sii laateera Waaqayyo. Guyyaa sii kenneera Waaqayyo. Umuriin kan sii dabalameef akkatti qalbii diddiirrattuuf malee akkatti itti baacuun miti bara keetti. Waaqayyo umurii kan sii dabale warra du'an biraa kanatti hafte, balaa keessaa kanatti hafte, konkolaataa nama ajjeese meeqa keessaa kan si oolche Waaqayyo akkatti qalbii diddiirrattuu fi karaa kee irraa isa jal'aarraa akka deebituu fi deebitee mootummaa bara baraatti akka galtuu fi Waaqayyo carraa bara sii laateera obboleessa koo itti fayyadami umurii Waaqayyo sii kennetti. Umurii Waaqayyo sii kennetti. Guyyaan borii kan keenya miti. Guyyaan borii kan kee miti hin beektu guyyaa borii. Guyyaa borii maal akka taatu hin beektu. Duutee jennaan iddoon itti qalbii diddiirratan hin jiru. Biyya lafaa kanarraa foon kee fufurrii gargar ba'ee jennaan iddoon itti qalbii diddiirratan amma barruu kan geessu lafti hin jirtu. Lafirra dhaabatanii namaari jedhanii hin jirtu. Namaari kan nuti jechuu dandeenyu har'adha. Otuu fooniif lubbuun ol keessa jirtu. Har'adha kanatti qalbii diddiirrattu. Har'atti waan gaarii hojjechuu dandeessa. Har'a qalbii diddiirrachuu dandeessa. Har'a namoota gara gooftaatti waamuu dandeessa. Har'a lallabuu dandeessa. Har'a tajaajiluu dandeessa. Guyyaan borii kan kee miti. Kan kee miti guyyaan borii. Guyyaan borii kan keenya miti. Kanaaf itti yaadi. Mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf. Jireenya bara baraa dhaaluudhaaf. Mootummaa Waaqayyoo keessa bara baraan Yesuus Kiristoosii wajjin jiraachuudhaaf itti yaadi. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gochuun irraanfatina. Laayikii gochuu, koomentii barreessuun irraanfatina. Mata duree gara biraadhaan hamma deebinee wal agarrutti Waaqayyo gooftaan nagaa guutuudhaan nu eegu. Warri sagalee kana dhageessan namootaaf hiraa, namoota barsiisaa, sheer godhaa, namootaan ga'aa, itti fayyadamaa, irraas barsiisaa. Waa'ee bara dhumaa, waa'ee mootummaa Waaqayyoo, waa'ee gidiraasa guddaa, waa'ee gaannamii, waa'ee jannataa barsiisaa namoota. Namoonni deebi'anii qalbii diddiirratanii mootummaa Waaqayyoof qophaa'an wanta na dhaggeeffattanii fi Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Mee guduunfinee kadhannee xumurra. Yaa Waaqayyo gooftaa galanni siif haa ta'u. Hafuura qulqulluu isa nu barsiisu waan nu ergiteef si galateeffanna. Dubbichi dhugaadha. Dhugaa kanaan isaan qulqulleessi jedha dubbiin kee. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin warri kana dhaga'an mootummaa keef qophaa'ani. Namni barumsa kana dhaga'ee maqaa Yesuus Kiristoosiin warra kaan barsiisee mootummaa keef akka qophaa'uu isa gargaari. Sagalee jiraata kana dhaga'ee akka hin banne maqaa gooftaa Yesuusiin qalbii diddiirratee akka inni fayyuuf isa gargaari. Anaanis saba kana barsiiseera. Barsiisee alatti akka nafni na gargaari. Hunduma keenya wajjin ta'i. Warra mo'ichaa nu godhi. Maqaa gooftaa Yesuus hojjetaa keessa qulqulluu sanaan. Ameen. Eebbifamaa Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Thank you.